Ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hanga xumuramutti deeggarsi taasisnu itti fufinsaan kan gaggeeffamu ta'a jedhan jiraattonni godina Gujii Lixaa. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kan qindeesse Abaabayyuu Kafaniiti. Hidhi laga Abbayyaa anaafi mucaa kiyya hangafa jechuun kallacha kiyya haga ammaatitti baasiin guddaa itti dhangala'eera. Haa ta'u jijjiirama amma hoggansi haaromsaa ka'ee hojii seeneeni amma guuteera. Guutuu isaatitti baay'ee itti gammadeera. Har'a yeroo hidha bisaan sun guutee arginutti gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Kaleessa rakkoowwan achi keessa ture irraan kaasee xiqqoo rifuu hawaasa keessa uumanteetti ejjennoo hoggansa amma dhufeetiin ammoo rifuu san keessaa bahanii sadarkaa hidhi sun guutu adoo dhiibbaan garaagaraa jiraatu biyya alaa Ameerikaas dabalatee Ijipti dabalatee dhiibbaa garaagaraa osoo isaan gaggeessaa jiranu kutannoo fi tarkaanfiiwwan hoggansi jijjiiramaa yeroo ammaa kana fideeni hidhi laga bisaan sun guutee jira. Bisaan guute kana ammoo eeguudhaaf deeggarsa iddoo hafee itti guutuudhaaf waan qabnuuni bira ejjina waan ta'eef hawaasi keenyallee isa kanarratti hubannaa bal'aa argate akka inni deeggaruu danda'u akka nama tokkoottis ga'een baana iddoowwan argannetti akka jiraataalleetti akka biyyaalleetti tarkaanfiiwwan fudhatamu bira ejjiisaa fi qophiidha. Ani ofirraa yoo kaase mindaa ji'aan argadhu hidha laga Abbayyaatiif marsa marsaan maallaqa hutuudhaan bittaa boondiirraa hirmaachaa turee jira. Kanarraa ka'ee hidhi laga Abbayyaa kun kiyya hawlii gala uummata guutuu biyya kanaati. Kanaaf miira kana uummati keenya hubatee gama kamiinuu hidhi kun jalqabee sadarkaa amma irra ga'e marsa tokkoffaa guutiinsa bisaanii gaggeeffamee jira. Haga xumuraatti akka inni guutu gama kamiinuu deeggarsa maallaqaanis ta'ee yaadaanis mootummaa cinaa dhaabbatee tumsa guddaa akka godhu hidhichi akka inni galma ga'ee tajaajila uummata kanaa karaa guutuu ta'e akka inni kennu ejjennoof kutannoo guddaa qabna.